Awwol Saaddoo jedhe maqaafuma horaatuuf deemu. Ambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Daawwattoota keenya har'a sagantaa bareedaa sagantaa piraankiitiin dhufee sagantaan pirankii kootii guyyaa har'aa jechuudha. Nama tokko isni godha eenyuun yoo jettan Awwol Saaddoo jedhama biyya Suudi Arabiyaa jiraata. Inni akka inni ijoollee biyya Suudi Arabiyaa keessaa jechuudha nama wajjin wanta ta'e godhaaru wayiin itti kaasaa pirankii ajaa'ibaan isa godhaa waan inni jedhu wajjumaan ilaallaa na hordofaa. Awwol Saaddoo pirankii gochuuf har'a jechuudha. Bareeda aankoon ka'u jechuudha gabaabumatti akkamatti jajjabaataan. Bareeda wallahi si waa weessi gaafachuu kan maal rabbeedhi biyya sana keessatti waan kana gochuun gaariidha garuu amatti nama baay'ee nama ajaa'ibsiisa dhugaa biyya Suudii keessatti waan deemaa jiru hin beekta. Dhageessetaa garuu wanta ta'e waan deemaa jiru nama wal qabsiisanii ni kaan manatti nama geessanii dubartoota ukkaamsanii wanta ta'e gochuu fa'i jira waan baay'ee jira isa keessatti waa wayii dhaga'e baay'ee jechuun ijoollee wayii natti matte beektaa akkanumatti cal jetteetuma natti matte nama kana jette mucaa wayii maal jedhan haawwiyyeen naan tokko wayii jira ijoollee 3-4 wayii natti manii Awwolis keessa jira. Awwol Saaddoo Awwolis keessa jira. Na Awwol kam jenna Awwol Saaddoo naan jette beektaa? Awwol Saaddoo na arakke Awwol Saaddoo ka Awwol kan biraa yoo ta'e malee Awwol Saaddoo waan akkanaan godhu maal hin jedheeni beektaa? Hin kakatti gaa. Mucattiini hin kakatti kakaa ijoollee ani gaa namanne waan sidhi ijoollee durbaa kana kakaa jira baay'ee nama amansiisu. Inamanne iyyuu ina haasofti wanta ta'e jettee haasofti kakaa jiraa kana nama nuyi ijoollee durbaa kana dhugaa ijoollee durbaa kana kakaa jiraan nama nuyi ta'an ofirraa kaasee garuu suman gaafadha hiriyaa kooti mucaan kun jedheetuma suman gaafadha jedheetuma sitti bilbilee mana caccabsisiiftanii makiinaa fa'i geessitanii ijoollee dhiiraa fa'i irraa baastanii kaatanii ijoollee waan hin taane akkas goguutu jechuun dhaga'e. Awwol immoo hiriyaa. Awwoluma Saaddoo jedhe maqaafuma horaatuuf deemu. Awwol jette Awwol isa kam jennaan Facebook irratti maqaan isaa Awwol Saaddoo moo Awwol Saaddoo maqaa daddabsitee natti himte beektaa achumaan inni naa gale Awwol Saaddoo si qofa Facebook kana irratti beektaa. Maqaa nama danuu dhoofte gaa waan si dhibu waan jechuun hiriyaa kooti waan taateef si gaafadhee maaliif akka gootan isa jedhudha. Ijoolleen naasaatti ijoollee kan biraa'uu jiran jette waan si dhibu kan biraa'uu jiran ijoolleen himachuuf kaaran kan biraa'uu jiranii. Qoegaa inni warraan qabuun jedheeni kana godhu lakkii dheengadda mucaa tokko fuudhee mucaa sarboo akkas waan mucaa sarboo aggaarumoo sarboo wayii fuudhee dhiyeenya wayii fuudhee. Jette achumaan si ta'uu bare beektaa maqaan sanuma natti himte achumaan egaa lakkii mucaan kun waan akkanaan godhu jedhe jechuun dhuguma caccabsitanii tuusin caccabsitanii manatti nama ergitanii nama wajjin in hojjetta jedheef yaadu waan akkanaa gootanii dabarfattanii namni aariidhaan wanta ta'e gochuu hin danda'a. ما دوغار بي ما جل جل لفا كيستا سا وي نو وانا كنا مو جل جل لفا ولرتي ومنتا يچون اليومارا مجو وانا كزي يچون وانا كزي اسكرا دوبرتي نما كسكر بوجوري جان كان ما غودني ولا راجرو دوجي كودني ولا دوجي كودي بولا جيرو غودني ولا راجرو سما ما كان فوري جولي سار بوميتي جولي سميتي كان فوري جولي دوبرات نانا براتي jechuun bakka lama sadii natti himte ijoollee achii moo ijoollee achiiti naan jette hin beektu natti fakkaata garuu maqaa ammoo maquma kee dhoofte. Awwol Saaddoo jettee maqaa koo dhoofte Awwol Saaddoo jettee Awwol Saaddoo hawwii abbaa macaa moo hawwii eenyu
Najib. Awwi kan jedhamu waan hin beeku beektaa waanuma deemaa jiru kana egaa beektee mucaa tokko wajjin wal bira teenya dhiphataa turre. Ani iyyuu baay'ee feesbuukii fayyadamaa hin jiru. Akkas akkasii amma wajjimaa booddee dhiyeenyuma kana mucaa akkas jedhamu mucaan kaaroo jiru sun maal jedhama boleessi maamee jechuudha. Mubaariktu mucaa akkasii affeeree jedhe mucaan sun immoo makkaan jiraa jedhe maqaan isaa yeroo baay'ee hin kaafamaa ijoollumti makkaan jiran mucaa kana akkamitti ofirraa dadhabanii akkamatti waan tokko hojjetanii jedhee utuu yaa'u kana wajjin dubbannu bari inni shoortaa wajjin deemaa poolisaa wajjin deemaa kan dadhabame ijoollee fixaa jira maal naan jedhe beektaa achumaan kanumaan dhiifne ahimmoota akka waan akkasii ijoollee hojii wanti dhufeenya maal waan akkasii waa'ee mana cabsaa maali hojii kan kun isheen magootituun isheen Lakki anuusii falmeen ture dhugaa anuusii falmeen ture bakka sanatti amman dawwal nan bilbilaa viidiyoo fayin bilbilaa firiyaa kootiin hamman dawwalu mana hojii ta'a malee waan akkasii takkaa manatti illee manuma isaattuu argeen beeku. Mucaa sana dubbii fi mucaadhuma sana wajjin wal quunnamsiisee isheenuma kana geessu sana wajjin yookaan immoo itti deebi'itti Awwol Saaddoo mucaa akkasii jedhi piroofaaliin nama koyyuu waa hojii jira hojii sana argee jedhi itti mucaadhuma sana gaafadhuuti quunname yookaan immoo feesbuukiin mucaa sanaa kennu barabbii waan akkasii keessaa quba akka bu'an. Dhugaa sii falmaan tureen awwaleen waan akkanaan hojjetu mana namatti sin cabsu gaaf tokko fayi waan si dhibu mana cabsee jette ana kanatti intiniina godhanii tokko na qabee tokko obboleettii awwalni jedhamu sun obboleettii koo qabee jette waan si dhibu obboleettii koo qabee waan maalan jedha. Dhugaa bu'aa himatti bar viidiyoo naa bilbiltee viidiyoo naa bilbiltee dhugaa maalan sitti qoosa awwee maalan sitti qoosa immimmaan hin jedhe immimmaan buuftee bu'aa natti matte garuu jechuun yaakoo waan taateef ani sitti haasee. Maqaa koo dhooftee moo Awwol Saaddoo akkasina godhe Awwol Saaddoo nama akkasii wajjin akkas jedhe natti sitti mattee moo? Awwol Saaddoo jette Awwol Saaddoo maqaa nama danuu dhoofte garuu. Maqaa dha'uu hin ta'u malee warra biraa maqaa dha'uu hin ta'u nan galchuudha. Kan jara biraa nan galchuudha maaltu na dhibe? Kan jara biraa nan galchuudha maaltu na dhibe maqaa nama danuu dhoofte? Kan jara biraa wanti na galchu hin jiru. Dhugaa mana ijoollee durbaatti wanta akkanaa hojjechuun namatti dhaga'ama. Yoo boosee yeroo waan sabaan boon namatti beekti baay'ee galatoome haa ta'u malee immoo waan akkasii sila waan irraa wayii dubbachaan turre nu. Isinis Awwol akkasii waan akkasii godhee wannis waan akkasii hojjeta maal jedhanii jedhee ijoolleetti diimee jedhe. Laala biraa. Intala wayii siimattee naan jedhe. Durbaanaan haasaa jiru kana. Kaaroodha kan. Anan sering tani kas nu godu anan su di ranu nu samsis. Sabo. Mani wadan. Indo ngorte male. Indo ngorte yo bara mau prangkiri yo te male mucani okala ko magahan ko rote male wa kasi tira wana kasi ma wana wani kawmi wana kasi ke jawa kawan. Okay. Ini si beras wa ini utuna makasi de wani ni shortai wa de shorta wa de wan jero magala ga wana kasi ra wachu. Ini si beras wa wai dagaye mo. Wara wai dagaye ni si beras. Ini si beras wa dagaye mo tu wara wai wani ma na jolle itmatte wai qabamo. Baal lage ni riya go gurbazila wa izara wachin bacha turre mal mal sin jedara ba. Raki wala buchu garba. Hey, come on. Siar gaddeera gabaamatti siar gaddee free show 24 irratti prank godhamteerta ana nyaatuun sin jedha habibi
Wayo me rabbi di hawale tenyu wana kana ya da rabbi di garu natti tola antini ke natti tola shawodam terta prank ko mani beta rugaru mari fade mani beta why can I say do patature we can't buy out the father ke we can do na beta policy to tinu cingkat ki ujit si pakacaman cida wanita ature beta si mira ke sangale ji ayo ko fade mira ke sangale bayar fade semua makan oh nice wani ko ni mama ni beta Yeroba jadi ada dia. Isu makna dua satu riwayat awi mucawi oman. Mucawi serba. Mucawi mau boleh cuma mia fere ni main makan sa. Mubarak musamma hawi ya ma namicin naferan. Awi jadi aku sana beta wai saru baca tu resi. Asli tu mau gay kayak wai saru baca tu re. Berbicara mali jolu di makan jerat dan berbahasa nak kamtet abadi. Yerunda makan sawana kasih. Jolu kasih jadi malu jalan jenis itu bercatur ada cara ada Ay Wala kasi itu bercatur ini jenis nuka wala kasi mo bilang ada dia beta ala ramal lekanya cun ira jua mani wala karaya cun garam pun baik itu boleh beta bilang kasi isu makan tadi tu gua makan apa ni baik itu kurang Iko itu nak sakit mana beta itu apa orang yang mafade. Itu sini joli serbu mal pun gitu nanti. Kita kau nak orang di bakakan ni. Baka adru alhamdulillah baka mana sarami nak anjur. Bakala momosari tukte bar. Bakala momosari tukte agaro eteti serbo eteti. Okay. Umucani mbek tu itu dah baru. Garap di bagi tu purisan dia kau mesti nak di makawan ke kita kama ada ibu kami tahu mana kita termati ibu. Kami itu purisan kesi. Baik kalau purimu ucap pun frankin aku curi muda dia ada kalau purimu. Di rumah dawa kita enggak lebar. Sirra anim beeksif namti garu imbeksin ni mali actually mo be kamu dabe anjal kabawa kan mucaji ako to cinte ni dum bacha to rasila yaro asiri kuni mama sin ditti matira vette awu harana argette dufti surprise na bodi be Bareedaadha baay'ee bareedaadha meemee asirratti chaanaalii kanarratti piraanki taateerta viidiyoo kana gadanniisa moo gadinniisu eeyyama keetiin gadhiisu moo dhiisu okay nama immoo pirankii godhii pirankii bareedaa tokko godhii daaffisii jettu wayii keessaan naa barreessii yoon asirratti haasa'e abbachuuf eegaa nama lamaan tokko meemee naaf qopheessati naaf qalmaafan dhiyeessa yeroo bareedu immoo bakka waan hundayyuu kan firankii ta'e ta'e maaliif namni no rakkoon qabu nan beeka warra magaalaa balleessaa fakkeenyaaf namni dhugani tokko Awwol Saaddoo kan akkas jedhee bakka magaalaa ishee danda'a waan Kananiituun tala baadiyyaatti liinkii isaa keessaan ergamni. Baay'ee gurri baddi maaliif jettaa bakka wanti tokko yerootti waan quba qabne tokko yeroo nan dureessitti moo waan keessaa harkan qabne tokko waan hojii kan keentaa tokko yeroo nan dureessitti baay'ee tokko nama rifachiisa beektaa yoo quba qabaatti. Nama rifachiisa dhugaadha. Ani baay'ee tokko rifate bakka waan kana jeeshaa waan akkasii waan ta'u akkamitti wanta bakka
Soba maqaan koo dhabuu danda'e waan jiru wayii baay'ee tokko rifate. Wanni kun immoo biyya keessa waan deemaa jiru waan ta'eef namni kamitti maqaan balleessuu dandeesse baay'ee rifate yeroo jalqabaa. Nama rifachiisa dhugaadha. Wallaahi. Hojii atis hojii bakka hojii jirta natti fakkaata. Isa si bukkee jiru sanaan immoo hin daafin piraankiidha jedhiini naa dubbisii kabajamtoota daawwattoota Free Show 24 Awwol Saaddoo har'a guyyaarraa pirankii ta'eera waan jettuun qabdaa uummata kanaan. Egaa wanni kun namichi jechuun egaa waanuma jirudha. Egaa waan hin dhaabamu qabu galatoomaati. Okay, shaayi. Wanni pirankina goote egaa galatooma jechuun barbaada malee baay'ee tokko ni moree fadhe dhugaa rabbii. Okay, si galatooma. Yeroo danda'a. Galatooma bibi jabaadhuu akka hojii jirtan fakkaata. Ati nama pirankii godhamuu malee akkas jechuudha kabajamtoota daawwattoota Free Show 24 argaa sagantaa addaatiin sagantaa pirankiitii walitti baanee Awwol Saaddoo pirankii godhannee sagantaa kana yookaan immoo viidiyoo kana hamma dhumaatti akka hamma bakka kanaatti jechuudha akkasiin ilaaltan abdiin qabaa galatoomaa.